ummata Oromoo kun dhiisanii namni asirraa madaa hin qabne hin jiru garuu obsee deema takkatti jecha takkatti nama tuucaasii ol kaatee yoo loltu gaarii miti ofirraa dhiisi waa'ee lolaallee keessan seenin obboleessoo yoo dandeette nagaa buuse yookiin irraa fagaadhu uummata kanarraallee galata hin qabdu namamaa wal lolte deebite akkan wannan wakeetiif namuma qara wal kabajuun kabajaa walii dhabaa deemta osoo waa jettu namarraa meeshii wayita nama gootuu warra asirratti tiktookii nama si beeku namni si mufata dhugaase waan ati jettu yoo agan akkana lole kana nama kana qabsiise kana teettee dubbatte namni viidiyoo malaala malee keessa arguu hin jiru wakeete immoo haasawuma haasoyite normaali namni sanii si mormu sanii si mormina kawaa'ee birrii ambarullee si morma arrallee si morma an sana ana kanaa waliin na dhufte malee an rakkoo sirraallee hin qabu takka atuun beeku dubbadheen beeku waa'ee birrii irraa ati geennan bakka birrii biyya alaa jirra bakka birrii san geennan achirratti wal dura dhaabbanna arrallee bolulleetu yoo akka obboleessa gorfachuu barbaadde gorfadhu dhufteeyyuu keessaanuu osoo gorsitee dhayitee si jalaa nama wajjin haasa'uu dandeettu jechuu barbaadeeti bakka biraazarii gorfachuu danda'a kaasirraa gabbuufnee nama dhiise booma gorsineemi malee ufiin asirraa deemeeti miti afarsa eeganni deemee achi dhayxanii tuttuyxanii nuu deebi'ii itti sirbitanii nuu deebi'ee sabadde jedhaanii jirtan isin lola kana keessaa sabaddee deebi'ii nuu jettanii itti sirbaa yoo isin jirtan ammoo waan akkasiin feenuu jechuu barbaade ani geeffadheera akkasii walii araarsa jara yoo jiraatte walii araarama kanuma dhubate dubbina suma dhubate. Okay, thank you. Ramza dubbadhu yoo dubbachuu hin dandeenye immoo baay'ee nutti haa kufu. Ayi keessa jira kuma lamalleen eegamaa jira. Tokko balaan isarraa ka'e. Balaa Maammadi. Dubbadhu. Kuma jecha wanni guddaa yoo furmaanne bareeda wallahi Ahmad Culullee dhufuu keetiif galatoom jecha wanni guddaan sitti immoo akka nama tokko jechuudha akka obboleessa sirratti qaatitti wanni kun yooma furmaata argate bareeda siifillee sii galee gina wanni sitti immoo wayii maaltu jira beektaa obboleessa kiyya wayitii waa dubbattu yookaan ammoo wayitii waa haasoftu akka nama baratee yookaan ammoo bu'aa bahii baay'ee keessa bahee dhufee duuba san garagalii yaadi si galee hafarsoon amma ati akkana jettuun kuni nama dubartii islaamsisaa ture wayita ijoollee waltumtu si galee nama gara islaamummaa nama deebisaa ture nama miidiyaa irra dubbatamaa ture hafarsoon bakka kana hin jiru si galee dhugaa jirtu walitti himnee waliin deemuu wayyaa hafarsoon jecha gara siin jedhee bareeda siin jedhee osoo hin ta'in hafarsoon bakka kana hin jiru ijoollee walloon beeyti arsiin beeyti muluun hafarsoon beekan si galee hafarsoon bakka kana keessaa bahee jira. Gin wayita jechi akkana namaan jedhamu wanni wayii tigistii si fixachiisa bar jechi siin jedhame kun osoo hafarsoo waan biraa jedhee si arrabsee gabbaateen dubbattu gin wanni kun hinkanii si tuqe si galee hinkanii jechuun makiinaa wayita karakiinoo cabsuun beeytaami qiiqeedha bar si galee karakiinoo si tuqe wayita karakiinoo si tuqe akka mootaneetillee aartee fuun jettee gabbaata hafarsoolleen arrabsitee dadhabee jennaaniin si gabbayee lipsi godhe si galee kilaash ba kilaash noo jedhe guunu shugguut ba shugguut noo si galee kanaafuu ati waan deemturratti ka ammaan dhumata si galee nuti ijoollee biyya takkaati si galee nuti ilmaansi komandooti ka ammaan dhumata hafarsoo wajjin haasofitee fixuu dandeetta. Of fuulduraafuu si mubaarak baalee jala jiran sini galee isin lamaan akka ijoollee baaleetitti gadiin nuteettan dhugaatu sitti himaa. Dhaabadhaa akka nama baratee taa'uuf duuba deebi'aa yaada. Humantaan ibiddanii miidiyaa kanarratti xabgootan gaaf durii Kadiir Martuu hidhamee jetta. Kadiir Martuu kan bira jiru. Viidiyoo sirra dalagan Kadiir Martuu guyyaa san bira jira. Poolisni wanni doktorri wanni harkaa fuudhe jette silkii Kadiir Martuu kan bira jiru. Waan akkasiisan sappar seenaa jettee fiddeetiin miidiyaa kana gadi hin dhiisin. Mataa ijoollee ilmasii komandooti nama beekamaa nama asirratti namni jaalatu. Nama seenaa baay'ee dabarsaa ture. Nama Haaji Alooti dawwalee akkas godhe. Ati nama seenaa qabu wayita seenaa akkanaa kana fidaniitiin dammoo sirratti laxxafan. Waan fokkata harsillee si guba. Jaartii teellee mana guba si galee dubartiin Awurooppaa kanatti hin beeyta. Tarabbi namaa qajeelte malee tee rabbi si qajeelche yuuta mana hin baane. Hin beeyta waan Jarmanii kana keessa deemaa jiru birookiyyaa. Kanaafuu waan jiru duraa duuba geeggadhu Awurooppaa keessa jirta. Suudar biyaa akka hafarsoo san badoo keessa hin jirtu sii galee hafarsoon nama tikeetii qabu miti sii galee ati nama waan biyya ulaagaa biyya kanaa guutettee taa'u. Kanuma siin jedha obboleessa kiyyan akkuma obboleessi kiyyaa siidhaamaa kanaafuu gara furmaataatti deema. Dhaabadhu ilmaan baalee ijoollee irraa. Kanuma ajandaa keessaa gali. Thank you so much. Thank you. Galatoomi baalee yoo kiyya. Okay, Muhammad Abdallah. Muhammad. Kana tokko kabalaan dhale. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti kufi atillee nama Ahmad hin balaaleffatu raayina arrabsa jette
yaada kee asumaaniin gaafa irraa qabdullee waan barbaaddetu karraa kana fayyadamu. Ani ta'isaa irra kuteeti jechuun irra kutee amma ittiin heddummeessinu isaaniin gaafadhu waan gaafadhu hin qabu isa irra kuteefan. An dhiiseef an dhiyeellee naa dhiisuuf. Ayyee aganumaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi keessan. Maal garaasi nyaata balaa kana guutuu namni dhale si sababii keetii gabbee si malikata dhee afarsaa lammaffaa jedhee afarsaa akka maqaan dhaame bara. Maqaa keetiin viidiyoo kee irraa balaan bu'e. Gongoree illee dhiifama gaafadhe. Kalaas inni illee ammootu akka jechuu sana anatti qalate bas dhiisa amma irra kunna. Tiyyarruma kutaa. Egaa callifte galatooma hundi keessanuu carraa naa kennuu keessaniif yogguu akkatti wal geettanii walillee loltanii walittillee araaramuuf teetettan baay'ee namatti toltanii jeneraaltichallee ol baasatti waliif fixa jenna kaanumaa waan irratti haa fudhattu. Jenneetiin Ahmadiin dura dhaabbannee anoo mataa kiyyaatitti fakkeenyaa fi anama hafarsaa wal beeynanii bakka inni jiru beekaa dalagaa kana naggalchee naannoo kiyya dagaa ijoollee keenya wajjin dalagaa si galee waa hunda bahaa gala keenya wal beeyna jechuudha ulaa hunda garuu immoo wanni kun gaafa dubbatameetiin hafarsaan gabbee isaa itti dhaifii gani keessattuu baay'ee ijoolleen keenya gaafa rakkoon tokko ka'u namni tokko waan tokko gaafa keessaa bahee dhiisee jedhe wanni sun akka jibbisiisee karaa hin taane ta'ee xariiqa san gadhiisee keessaa bahe namni si galee xariiqa ta'u yoo taate namuyyuu irraa bahuun barbaadu jechuudha. Sababii sanirraa kan ka'e balaan kun bu'e. Gaafatama dirqama si fudhata. Maaliif sagalee keessuun takkittii wanni waraaba. Afar solleen hin tuqin atillee Ahmad nagaa keetiin jiraat araarri waa xiyyiitii walitti hin tokkosne Ahmad amma yaa garaan gabaabaan kana Ahmadillee qabsoo ofii itti fufee akka tasaa rakkoon jiraate qabsoon numa deebiti kanuma jechuu barbaada waa nama wallaalaa ta'anii bingaa bakka araara maali maal goona bakka adiisan yoo barbaachisaa ta'e keessaa waliin finnee araarsin. Iluu barii jedhee bara araara dinne. Oh nagaa fadhaate. Araara dinne bar fidaa nagaa fadhaa jedhee. Fidaa fi kaa. Fidaa fi. Fidanii nagaa fadhanii fi akkas. Usmiyyaa fidiif kaa. Oye itti dawwalaa baqa. Naa fidaa de malee hin dinne hin nayyee fidaa fi. Dubbadha hanga sanii afarsaatti dawwalaa. Yaa akkasii wallahi Hamzaaleen eegeessara Sudaan kenna leenci baddaa baalee asumaanuu si dinqisiifachuu barbaada Hamzaa kenna. Hanga sanii dhagaya tokkoffaa irratti Hamzaa fi Ahmad Culullee Hamzaa fi Ahmad Culullee walii araarsa. Hamzalleen rakkoon qabu dhiis ka jira. Bubbanii turani. Afoo ilaalaa walii araarsa. Usme itti dawwaliitiin ka jira rakkoon qabu jarri lama walii araaramte eessa wal fiddii miti amma wanni guddaan. Naafi Ahmad rakkoo takka hin qabnu walirraa Ahmadi akkuma hafarsoo bara guutuu arrabsee hafarsoon aaree gabbee hijaanii Ahmad waggaa kana guutuu Ahmaduma Hamzaa malaaxaa maarreedhaa jiruu kadhataa jiraataa waan ismaa jeela raasoo argaa jirti hunda viidiyoo muraniiti samaaluma ta'e dhiiroo jeetu viidiyoo aljee bira kutaa ani dhimma tokko illee irraa hin qabu waan inni viidiyoo narraa haasa'uuf hin beeku gisee hunda ajandaa wayii dhufa inni xulluf jee dhufe. Hamzaa jirumaa reedhaan wajjaa takka ana Ahmad jiru viidiyoon takka miidiyaa kana gubbaan jirtu dhiiroo maaluma jeetumaan ignoor godhee bira kutaa amma hoggaa inni kana hafarsaa kana maqaa Hamzaa bakka hunda dhawoo eegale kana viidiyoo ijoolleen isaa waayattu kanaan bara isaatu akka nu godhe isaatu akka nuti qawwee binnu godhe maallaqa walitti buusee guruppiin ijoolleen hin jenne viidiyoo saniin fuudhee maxxanse
أما إني سان ما فيديو تيمت تنستجيه درنا أما بلجيها دور ناتوتوقات توري فوريتين فيديو سمت تنس يعني نما بايه برجع سي فيديو نقام متنس سني في فيديو تيمت تنس أما زيلولا جل كبيف ما بروفه جل كلا جنما مقاخي يا خاسيت هو أجندة ويرفنا مكان همزة خيسان ور خيرو كنت قبنا مكان همزة خيسان سبوا مالو مرة كده بنا راجع تمان أجا سريفو دوبت دمله عند إمتى كوران كابو aku madur usetin usedi mana malle wanta kawan berarti miti gama yang gara takara ko ninje fida to isa wali tiararsa